Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo ni amannaa. Ameen. Maatiiwwan Kiristoos, ijoollee Waaqayyoo, Kiristoosiin kiristaana, Amaanu'eliin amantoota, dhalachuu isaatiin dhalattoota kan jedhamtan, maqaa Waaqayyoo isa dhuma hin qabneen akkam bultanii, akkamiinis yoo nageessanii. Ameen. Maqaan Gooftaa keenyaa, Fayyisaa keenyaa, Qoricha keenyaa, Iyesuus Kiristoos, maqaan isaa baraa hanga baraatti kan ulfaatee fi kan galatoome haa ta'u. Kan isaa waamne irra darbuu kan hin dandeenye, haadha jaalalaa, haadha Waaqayyoo, kennaa fannoo jalaa, haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam, maqaan ishees baraa hanga baraatti kan ulfaatee fi kan galatoome nuuf haa ta'u. Akkuma sadarkaa Waaqayyo isaaniif kenneefitti toloota isaa, ergamoota isaa, wareegamtoota isaa hunduma isaaniif maqaan isaaniis baraa hanga baraatti kan ulfaatee fi kan galatoome nuuf haa ta'u. Egaa akka eeyyamaa fi fedha Waaqayyootti sa'aatii qabnurraa sa'aatii muraasa, daqiiqaa qabnurraa daqiiqaa muraasa fudhannee sagalee Waaqayyoo waliin barannaa. Laphee Liidiyaaf banee Waaqayyoo unuufis haa banu. Egaa barsiisaan Waaqayyoodhaa, gorsaan Waaqayyoodhaa, ani meeshaa isaati. Waaqayyoo meeshaa isaatti fayyadamee saba isaa barsiifata. Waaqayyoo meeshaa isaatti fayyadamee saba isaa gorfata. Waaqayyoo meeshaa isaatti fayyadamee saba isaa daandii badiinsaa irraa gara daandii jireenyaatti deeffataa jechuudha. Egaa akka fedhaa fi eeyyamaa Waaqayyootti mata duree akkas jedhu waliin ni baranna. Mata dureen kunis seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 9 irratti jecha argamu ta'a. Jechi kunis eessa jirtaa jedha. Jechi kun jecha ulfaataadha. Jechi kun jecha gaaffii guddaa nama keessatti uumudha. Eessa jirtaa kan jedhe eenyudha laata? Eenyuunis jedhe laata? Maaliifis jedhe laata? Akkamittis jedhe laata kan jedhu daqiiqaa xiqqoo qabnu kana keessatti, yeroo xiqqoo qabnu kana keessatti gaggabaabsinee waliin ilaalla. Jecha kana kan dubbatee uumamoota 22 kan ta'e, samii fi lafti otoon uumamiin samii fi lafa dura kan ture, ergamoota isaa qilleensaa fi abiddatti fakkeessee waan hin jirre irraa jiraa kan isaan taasise, dhala namaa Addaamiin biyyee irraatii kan isa uume, biyyee irraatii erga uumees boodasii hafuura jiraataa itti baafatee jiraataa kan isa taasise Waaqayyoodha. Egaa jecha kana kan dubbate hangafa raajotaa kan ta'e, saboota Israa'eliin gabummaa Fari'oon jalaa kan baase, galaana Eertiraa kan isaan ceesise. Sabni kun yeroo beela'anitti Waaqayyoon kadhatee samii irraa mannaa kan roobsise, kattaa ulee baatonni kattaa rukutee bishaan kan burqisiise. Yaa Waaqayyo yoo na faana baate malee asii nan baasin jedhee kan kadhate, Waaqayyo sanoo si faanaan ba'a deemi Musee kan ittiin jedhe. Museedha. Jechi kun maaliif dubbatame? Akkamitti dubbatame? Maaliif akka inni dubbatame? Daqiiqaa qabnu keessatti ni ilaalla jechuudha. Jechi kun dubbatamuuf sababa kan ta'e dhala namaa Addaamidha. Addaam Waaqayyo uumamoota 22 uume keessaa Addaam uumama tokkodha ture. Addaam uumamoota 21 erga uumamanii booda uumama 22ffaa irratti gaafa guyyaa jimaataa yookaan gaafa guyyaa xumuraa sanaa Addaamiin ni uumame. Waaqayyo Addaamiin uumamoota uume kamiyyuu caalaa ni jaallata ture. Uumamoota uume keessaa bifaa fi fakkeenya isaatti fakkeesse kan uume namadha. Akka bifaa fi fakkeenya keenyaatti nama ni uumna jedhee Waaqayyo ni dubbate. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26. Waaqayyo akka bifaa fi fakkeenya isaatti Addaamiin uume. Waaqayyo Addaamiin biyyeerraa uume. Waaqayyo Addaamiin biyyeerraa erga uume booda hafuura jiraataa itti baafateetu Addaamiin jiraataa isa taasise. Nama kana erga uume boodasi namni kun kophaa ta'uun isaaf gaarii hin taane. Namni kun kophaa jiraachuu hin danda'u. Sababa namni kun kophaa jiraachuu hin dandeenyeefi Waaqayyo cinaacha Addaam keessaa hirriba hamaa Addaamitti buusee lafee tokko cinaacha isaa bitaa keessaa baasee gargaartuu uumeefi. Gargaartuun kunis maqaan ishee Hewaan jedhamti.
yeroo kanas waaqayyoo Addaamiin fi Hewaaniin erga uumee booda Addaamiin uumee gaafa guyyaa 40 bakka isaaf qopheessee gannata Edeen, Hewaaniinis uumee gaafa guyyaa 80 ishee gannata Edeen geessee isaaniin kaa'e. Biqiloota naannoo sana jiranis bishaan gannata Edeen keessaa burqe sana dhobaasaa akka isaan jiraataniif hojiis kenneefii ture. Kana qofaa miti, abboomis abboomee ture. Seeras labseefii ture. Seerri kunis akkasidha ture. Mukkeen firii naannoo kana jirani, biqiloota naannoo kana jiran irraa hundumarraa nyaachuu dandeessu. Garuu gaariif hamaa kan nama hubachiisu baala balas yookaan immoo firii kana hin nyaatina, yoo dhuguma kana nyaatanii dhuguma siniinan jedha ni duutu jedhee itti dubbatee ture. Har'as baala badii kan nyaachaa jirru hedduu keenyatu jira. Har'as abboommi waaqayyoo gannee kan jiru hedduu keenyatu jira. Har'as waan hin taane faana kan jirru, wantoota du'atti nu geessanii, baalota badii, baalota hamaa gamnummaa nutti fakkaatee har'as kan waaqayyo nu dhorke kan soorachaa jirru hedduu keenyatu jira. Waaqayyo nu haa baraaru. Abboommi kana erga isaaniin abboomee booda waaqayyoo isaaniin abboomee geesse achi keessa isaaniin kaa'ee ture. Yeroo kana guyyaa tokko boofti maqaa moggaafattee, boofti maqaa ishee Addaam biraa, abbaa ishee Addaam biraa kan maqaa moggaasu Addaam waan ta'eef maqaa fudhattee gara bakka ishee bakka dhufteetti yookaan bakka isheef ramadameetti deebi'aa jirti turte. Yeroo kana seexanni karaa irratti itti dhufte. Seexanni Addaamin dogongorsuu ni barbaaddi. Seexanni Addaamin kuffisuu ni barbaaddi. Maaliif teessoo ishee irra taa'e waan ta'eef, maaliif aangoo ishee fudhate waan ta'eef, maaliif bakka ishee taa'e waan ta'eef, maaliif eebba ishee fudhate waan ta'eef, seexan hangafa ergamootaa turte waan ta'eef. Yeroo kana boofa wajjin karaatti walitti dhufanii, booftis seexanni gaafa yeroo walitti dhufanii seexanni akkas jette, eessaa dhuftaa jettee gaafatte. Yeroo kanas boofti abbaa koo Addaam biraa maqaa moggaafadhan dhufaan jira jette. Yeroo kanas maaloo anis deemee maqaa moggaafadha nageessi jette. Isaa booda booftis tole jettee waliin gara Addaamitti adeemsa eegalanii. Osuma adeemaa jiranii karaa irratti taraa wal baanna, dabareedhaan wal baanna jettee boofaan kadhatte. Yeroo kana booftis eeshu jette. Booftis baattee adeemaa turte. Seexannis akkasuma baattee adeemaa turte. Osuma adeemaa jiranii seexanni boofa keessatti gadi baqxe. Seexanni boofaan wal fakkaatte. Boofti seexana ta'e, seexannis boofa ta'e. Seexanni foon boofaa uffatte. Yeroo kana gara Addaamitti sokkanii. Gara Addaam yeroo seexanni kun, boofti kun gara Addaam geessu, Addaam ishee ifatee ture jedha. Addaam yeroo ishee ifatu, boofti seexanni kun gara Hewaanitti sokkite. Gara Hewaan yeroo sokkitu, jecha mi'aawaa, jecha Hewaaniin honnachiisu afaan ishee keessaatii baafte. Jechi kunis maal jedha laata? Yaa mootittii samiif lafaa nagaan siif haa ta'u ittiin jettee turte. Yeroo kana Hewaan waan hin dhageenye dhageesse. Wanta ishee naaf ta'a jettee isheen hin yaadne dhageesse. Lapheen ishee hatame. Yeroo kana mootii samii fi lafaa ta'uu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru waan ta'eef hedduu ni gammadde Hewaanii. Yeroo kana seexanni keessa ishee bare. Yeroo kanas maal jedhe? Waaqayyoo maal si dhabboome, maal immoo isiniif eeyyame, maal isiniin dhorke, maal immoo isiniif eeyyame jedheetu ishee gaafate. Yeroo kana Hewaan akkas jette, mukkeen firii naannoo kana jiran hundumaa irraa nyaachuu dandeessu. Mukkeen firii naannoo kana jiran hundumaa irraa soorachuu dandeessu. Garuu immoo baala badinsaa isa gaariif hamaa nama barsiisu sana
isa gaariif hamaa nama hubachiisu sana yoo nyaatanii dhugumanii duutu nuun jedhee jette. Yeroo kana seexanni jecha akkas jedhu afaan isheetii baafte. Innooni sobaa. Ana fakkaattu jedheetudha. Akka kootaatu jedheetudha. Ija keessantu banama jedheetudha. Nyaadhaa iji keessan ni banama yoo kana nyaattan jettee Hewaan hin gorsite. Yeroo kana Hewaan baala kana kutattee nyaatte. Yeroo isheen baala kana kutattee nyaattu Addaamiifis ni geessite. Addaamis ni nyaate. Yeroo kana iji isaanii ni baname. Kan qullaa isaanii hin argine qullaa isaanii argani. Uffannaani kabajaa isaanii isaanirraa ka'e. Suuqni waaqayyoo isaanirraa ka'e. Qullaa isaanii dhoksuuf jecha baala qullaa isaanii akka dhoksuufi tolfatanii qulla ufitti maratanii. Yeroo kana waaqayyo ni dhufe. Yeroo waaqayyo dhufu waaqayyo Addaam eessa jirta jedhe. Waaqayyo lafa isaan jiranii wallaalle. Waaqayyo lafa isaan jiran hin daganne. Addaam eessa jirta? Har'allee yaa Addaam eessa jirta? Har'allee yaa dhala namaa eessa jirta? Lafuma ejjaa sana jirta? Lafuma utaalchaa sana jirta? Har'allee lafa ejjaa sana jirta? Yaa dhala namaa eessa jirta? Yaa ijoollee Addaam eessa jirta? Badiifoo hin uumamne har'a eessa jirta? Har'as dukkana keessa jirta? Har'as daandii du'aa sana keessa jirta? Har'as daandii bal'aa sana qabattee jirta? Har'as daandii dhukkubaa sana qabattee jirta? Har'as daandii machii sana qabattee jirta? Waaqayyo si arga eessa jirta? Har'as illee Waaqayyo si waamaa jira. Waaqayyoon dhokachuu yaaluu dandeessa. Garuu inni si arga. Ati dukkana keessatti waan adda addaa raawwachuu dandeessa. Dukkana dahoo godhattee hatuu dandeessa. Dukkana dahoo godhattee ejjuu dandeessa. Dukkana dahoo godhattee lubbuu balleessuu ni dandeessa. Dukkana dahoo godhattee hiyyeessa saamuu ni dandeessa. Garuu Waaqayyo ni arga. Waaqayyo lafa Addaam jiru hin wallaalle. Waaqayyo lafa Addaam jiru hin daganne. Waaqayyo lafa Addaam jiru ni beeka. Macaafni qulqulluu akkas jedhee ragaa nuuf ba'a. Faarsaa Daawit boqonnaa 139 lakkoofsa 7-10 yoo dubbifnu jecha akkas jedhu arganna. Hafuura kee duraa eessa nan dhaqaa? Fuula kee duraas eessatti nan baqadhaa? Bantii waaqatti yoon ol ba'e ati achi jirtaa? Ilaala. Iddoo lafa jalaa keessaa yoon ciisesi achittis ni argamtaa. Ani baallee baasee akka ifa bariitti balali'ee yoon galaana qarqaraa qubadhe silaa achittis immoo harki kee na gaggeessaa. Ani si jalaa eessa naqaa jedhe. Faarsaa boqonnaa 139 lakkoofsa 7-10. Waaqayyo lafa Addaam jiru ni beeka. Waaqayyo lafa Addaam jiru wallaalle. Waaqayyo lafa Addaam jiru hin wallaalle. Waaqayyo lafa Addaam jiru hin daganne. Garuu namni unu keessaa akkasa tokko ta'eera jedhee dubbateera. Yeroo kanadha Addaam eessa jirta kan inni jedhe. Har'allee Waaqayyo si waamaa jira eessa jirta? Har'allee Waaqayyo si iyyaafachaa jira eessa jirta? Lafa ejjaati ka'ii kootu si waama. Lafa hannaati kootu si waama. Lafa sobaati kootu si waama. Lafa baala hin taane nyaatturraa kootu si waama. Lafa dhugaatiif machiirraa kootu si waama. Lafa baala abaaramaa nyaachaa jirturraa kootu si waama. Kara duwwaa miti akkas jedha. Ermiyaas boqonnaa 23 lakkoofsa 24 irraa bantii waaqaa keessatti lafa irratti iddoo hundumaattis waanan argamuufi namni suuqa keessaa yoo dhokatellee ani isa hin arguuree jedha. Bantii waaqaa keessas jira. Bakka hundumaa iddoo hundumaa ni jira. Suuqa keessa yoo dhokatellee Waaqayyo si arga. Dhoksaa wanta raawwattu Waaqayyo ni arga. Ani bakka hundumaan jira. Ani namni yoo suuqa keessa dhokatellee ani arguu hin danda'uree jedha. Har'a dhoksaa wal miina ta'a. Waaqayyo garuu ni arga. Har'a dhoksaatiin wal balleessina ta'a. Waaqayyo garuu ni arga. Kanaafi Waaqayyo lafa Addaam jiru wallaalle ture. Waaqayyo lafa Addaam jiru hin daganne ture. Waaqayyo lafa Addaam jiru isaaf haaraa hin taane ture. Maaliif ni beeka waan ta'eef.
waan hin jirre jiraa kan taasisu lafa hundumaa kan jiru Waaqayyo lafa ati jirtu wallaalu. Yeroo kana Addaamii anoo dhokadheen jira jedhe. Anoo dhokadheen jira. Waaqayyo dhokachuu nu haa baraaru. Waaqa jalaa miti nama jalaa dhokachuu Waaqayyo nu haa baraaru. Waaqa jalaa dhokachuu hin dandeenyu waan ta'eef. Anoo dhokadheen jira jedhe maal taate dhokattee ittiin jedhe. Maal taateetu dhokatte? Qullaa koon ta'eedhe. Maaliif qullaa taate jedhe. Baala ati nyaatin jette sana gargaartuudha ati naaf laatte kuttee naaf laatte jedhe. Sababa dhiyeesse sababni isaa garuu isa fayyisuu hin danda'u. Hewaan hin gaafate maaliif nyaatte Hewaan jedhe. Seexanatu na dogongorse mootittiin lafaaf samii naan jedhe jetteetu gaaffii ishee seexana sanaaf. Waan seexanni sun isheetiin jedhe Waaqayyoof dhiyeessite. Yeroo kana sababni isaan fayyisuu hin dandeenye. Yeroo kana Waaqayyos akkas isaaniin jedhe. Hewaan wanta abboommii diigdee fi wanta jecha seexanichaa dhageessee fi wanta jecha boofichaa dhageessee fi ciniinsuu keessatti nan cimsaa jedhe. Kanaafidha shamarran yeroo ammaa kana ciniinsuun isaanii kan itti cimu. Kanaafidha dubartoonni kana duwwaamini dhiigni kee haa dhangala'u jedhe. Kanaafidha dubartoonni hedduun ji'a ji'aatiin marsaan laguu isaanii kan itti dhufe dhiigni isaa dhangala'u. Kana qofaa miti Addaamiin jecha haadha manaa kee dhageessee waan abboommii koo ganteefi jecha haadha manaa kee dhageessee jecha gargaartuu kee dhageessee wanta seera koo cabsiteefi sababa kee lafti qoree ni baasti jedhe. Sababa kee lafti qoree haa baastu. Qoreen si haa waraanu. Dafqiitti nyaadhu. Dafqiitti jiraadhu. Dafqa kee sooradhu jedheetu murtii kana itti murteesse. Dhugumas immoo erga nyaatee boodas Addaam duutiin oolu waan ta'eef jecha sagalee Waaqayyoodha. Kana qofaa miti boofaan akkas jedhe. Wantati isaaniin dogongorsiteefi ati immoo jedhe lafarra loo'i biyyee sooradhu. Ati koomee isaanii cinninta isaan immoo mataa kee irra ejjetanii si ajjeesu. Mataa kee reebanii si ajjeesu. Siif dubartittii gidduu diinummaan ka'a jedhe. Har'as ikkoo ishee fi seexanaa fi unu gidduu diinummaan ni jira. Siif dubartittii gidduu jedhe. Diinummaan nan buusaa. Kanaafidha har'aa unuu fi ishee fi haadha keenya qulqulleettii Maariyaam gidduu diinummaa guddaa waan jiruufi. Kanaaf ishee fi dubartittii gidduu seexanchaaf dubartittii gidduu diinummaa waan jiruuf hanga har'aatti illee seexanni hojjettoota isaa keessa bu'ee gaggeessitoota isaa keessa bu'ee haadha keenya qulqulleettii dubaruu Maariyaamiin kan inni ari'achaa jiru jechaadha. Eessa jirtaa kan nu barsiisee kan nu gorsee maqaan gooftaa keenyaa fayyisaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos baraa hanga baraatti kan ulfaatee fi kan galatoomee haa ta'u. Egaa chaayinaalee yuutuubii koo galaatii sheer laayikii fi akkasumas yaada qabdan naa qooda. Kana duwwaa miti inni guddaan sabiskiraayibiidha. Sabiskiraayib akkanaaf gootan maqaa Waaqayyoo nan isinan gaafadha. Ergaa kana daawwachuun keessa hin oolle keessa galtanii sabiskiraayib gochuu hin dadhabina. Kan nu barsiisee kan nu gorsee maqaansaa baraa hanga baraatti kan ulfaateef kan galatoome haa ta'u. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Ameen.